jalqaba irratti dhugaadha wanni kuni sirrii miti kan jedhe viidiyoo wayii waraabee ture Abdii Raggaasaadha. Viidiyoo waraabisan keessatti dogongorri inuma mul'ata. Wanni sun dogongora akka ta'e illee itti himne erga sani ammoo gabba'itii dhiifama jedhe. Erga inni dhiifama jedheen booda ammoo durriyyeen islaamaadha kaate. Maqaa islaamummaa himatanii laakiin ammoo muslima irratti duulan jechuudha. Gaafa islaamummaan tuqamu bakka jarri buuteen argan. Qe'een jaraadha. Ajandaan biraa ajandaan jarri naannessitu waan gandaa waan yartuu waan xixiqqoo naannessan. Gaafa ammoo muslima keessa nam tokko dogongore ammoo gabbaatee ittiin pheenxee of jaalachiisu yookaan kiristaan of jaalachiisuudhaaf jecha akka nama amantiidhaaf quuqameedhaa godhachuudhaaf gadi bahan. Kun sirriidhaa miti. Abdiin dogongoree jira dhiifama gaafatee jira erga inni dhiifama gaafateen booda wanni hafee jira wanni hafee hin jiru wanni takkallee hafee hin jiru jechuudha. Wanni hafee tokkollee hin jiru. Erga inni dhiifama gaafateen booda akkana godhi akkas godhi arrabsa maal godhan kunniin wama biraattu keessa jira malee waan abdiidhaatiin wal qabatuudhaa miti. Tamaam? Waan abdiidhaan wal qabatuudhaa miti. Wama biraattu qalbii isaanii keessa jira malee. Xayyib erga islaamummaadhaaf dubbachuun erga amantiin islaamummaa kun isin quuqee yookaan amantiin nama biraadha isin quuqe amantiin keessa maa isin hin quuqin? Dheengadda kana gurbaan gujii keessa godina gujiiti aanaa malkaadhaa gad baheetiin quraanni falfalaadhaa gaafa jiru maaf hin dubbatin? Maaf hin dubbatin ammaxxanseen turre? Asirra hin duutanii gaafsan hin dhumattanii gaafsan qalbii eessa dhaytan gaafsan eessa dhaytan? Gaafa quraanni kun falfalaadha falfala nabi Muhammad falfala fidee jedhee gaafa dubbatu eessa dhaytan isin? Arra ammoo eessaa gad yaatanii abdiin akkana godhee jettan mucaa reefu islaamatti dhufe inni hojjedha jedhee osoo deemutti jiru namni hojjetu kamuu ni dogongoraati osoo hojjetu yoo akka tasaadha dogongoreetiin jedhe ati ammoo uzrii isaa kaa'uu si barbaachisa moo ati irratti duulu si barbaachisa? Engadda eessa turte xayyib nama amantii islaamummaadhaa kan mee dura amantii kan keetiif yoo ka yaaddoftu taate amantii islaamummaadhaa kana dubbachuudhaaf erga si godhe eessa turte engadda gaafa gujii keessatti gurbaan gabbaheetiin islaamummaa arrabsu. Gabbaheetiin gaafa islaamummaa arrabsu ijoolleen amma abdii irratti duulaa jirtan kan eessa jirtan gaafa san eessa jirtan? Gaafa duraa gaafa masrat taayyeedhaa ka jedhaniin raajii jirri jettuun kun gabbaheetiin islaamummaa arrabsu. Uffata gaddaa jedhuun uffata nama muslimtoota pheenxee ufumaa isaaniitti pheenxee tuffisanii achi fidanii kaan ergasanii uffata gaddaadha gaafa jedhu eessa jirtan isin? Eessa jirtan? Kaleessa kana gurbaan makoo billiidhaamo maal jedhu suni gabbayeetiin arrabsaan turre? Gurbaan urgeessaa tuujoo jedhamu sun gabbayeetiin islaamummaa arrabsaatiin hin turre? Miidiyaa kanarraa dhabamtanii? Moo isin wanni isin barbaaddanii keessi keessan qullaa ta'ee jennaan wanni isin barbaaddanii haa namni isin faarsuuf namummaa qabdan namni isin haa jedhuuf yookaan pheenxeen akka tasaadha isin haa faarsituuf akkana godhattan moo isin? Pheenxeen goota keenya isin haa jettuuf akkana godhatta yoo taate ati gaafuma pheenxeedhaan faarfamte gaafuma nama amantaa biraatiin faarfamte amantiin kan kee gadalii lixee beekii gaafa sana. Wallaahi gadalii lixaatiin deemaa jirta jechuu gaafa sana. Dheengadda bar gaafa wannaadhaa kana subhaanallah rabbiin kaatimaa keenya nu haa tolchuuti gaafa dheengaddaa qaallichi amma du'e kun du'e kana qeesiin dhayitee irratti qaddaste. Kaatimaa keenya rabbiin nu haa tolchuu malee namni gara biraa deemaa jira jechuu agarsiisa kun. Namni waan gaariitti fudhata laa. Gaafa ati nama biraatiin faarfamuudha jaalatte si galtee gara nama biraatiin faarfamu amantii kan keetiin ala waan namni amantii kan kee hordofu sirraa jibbee gara amantii biraatiin gaafa faarfamuu jalqabde gaafa san qilee seenuu jirtaa jechuudha. Yoo abdii raggaasaadha dogongore situ itti himamoo siti sirreessuu danda'amoo dhiifaman gaafatin osoo jenneen ati waan tokko wallahi tiisiisa irraa kaasuu hin dandeessu. Dhuguma sitti himan. Tiisiisa irraa kaasuu hin dandeessu. Situ itti himamoo xayyib yoo itti himuu barbaadde akka kanatti itti himtaasa. Nin dogongoree ati jette fakkeenyaaf amma kaleessa abdii raggaasaadha dogongoree ka jedhe numatu jedhee. Waan san sirriin goonee jenneen. Erga sana ammoo dhufeetiin dhiifama jedhee gaafate. Ati ammoo osoo si taatee Facebook irra teessee dhiifama gaafachiisuu dandeessaa? Tiisiisa iyyuu irraa kaasuu hin dandeessu. Maalii fi islaamummaa keessan kana maa gad baatanii maaf hin qabanne isaas bareechitanii maaf hin qabanne? Maaliif akka tiisisaa bakka hunda ijjachuu barbaaddan? Maaliif nama muslimaa irratti duultan? Maaliif gaafa islaamummaan tuqamu isin hin quuqamne gaafa islaamummaan tuqamu hin quuqamtan gaafa ammoo kiristaanummaan quuqamu maaltu isin keessa bulbul jedhe? Moo qalbii kanatu gara kufrii kanatti isin dabe laata? Moo qalbii kanatu gara kufrii kanatti isin dabee jennaan qalbiin keessan kun isin sochoote laata? Maaliif gaafa islaamummaan tuqamu irra deddeebi'amee miidiyaa kanarratti namni islaamummaa arrabsu maaf sitti hin dhaga'amin?
ما في الران دبتين ما في الران دبتين الرب دي رقاصة را وني برا وني قولين جرو نما تكو وجيني ati yesus jedhani wajjin haasawanii kun sirriidha miti dhugaadha nutillee waan hin deeggarre isa san ammoo sirriidha miti jenneeni jennaan san boodaani gabbayeetiin dhiifama gaafatee jira eega dhiifama gaafate ammoo wanni biraadha jirti isa wanni biraa wanni tokkollee hin jiru wanni hafte hin jiru osoo dhiifama gaafachuu isaadha barbaadu baanne dhiifama gaafatiin jennaan osoo barbaanne jechuudha wallahi dhiifama gaafatiin jennaan gaafa sanillee wanni tokko wanni jijjiiramu tokko hin jiru لكن نتأكد مسلماتي سيرة قمنا إسلام من كبجة قبدي تمام إسلام من كبجة قبدي إسلام ما كنا سيرة وان قمنو جيتشا وان يكون سري متي جنين لفما قبّي قافت فيديو تشيكاز إركاز ينبود أمو أسير أوكي كافتاتي وان يتقوتو في كومنتي في لايك ما بربادو مالي وان براد أجرتي صح إركسن ينبود وان هاسا وان جرتي مال وان يرتي دولتني في مال سنقود مال سنقود asin dura gaafa inni asitti kallachetti waan gurraacha tokko dibateetiin deemu itti duulaa turtan bakka abdiin kun akkasuma salaatee akkanuma ta'e jettan baga godhe wallaalee illeen goone inni illeen tamam wallaalee illeen goone baga godhe tamam isinitti baga maaliif jennaan خلاص amantii biraa namaa tuquun sirriidhaa miti gaafa inni amantii islaamaa jabeesseetiin olii gad deemullee isinumatu tuqa isin kana jechuun bari hinaaffaa jechuudha malee waan biraati miti mucaan kun akkanuma dhufee akkamitti muslimtoota bira beekame akkamitti nama gurguddaa biratti beekame ati hin beekamtu ati durriyyeedha ka ati bakki oltu bakka biraati ka mucaan kun ammoo dheengaddu islaamaa qabatee nama hunda bira beekame sadarkaa Itoophiyaatti namni hundi beeke tamaam ajenda dhabdammoo isin kama hagana gabbuutaniiti wantoota kana naannessitan bakka hunda خلاص eega si caale rabbiin tola rabbiin namaa kennuudha si caale خلاص si caaleetiin jira dhugaadha sirra beekameetiin jira ati waggaa 30 waggaa 50 sirra teesse waggaa 20 waggaa 10 sirra teesse Facebook irraa osoo iyyitu TikTok irraa osoo iyyitu inni si caale tola rabbiiti subhanahu wa ta'ala tola rabbiiti خلاص muslimtoota hunda bira beekame beekame bu'aa buusee jira jarjara qaba jarjara qaba namni hujjatu namoo jarjaraadha Oromoon wagguu dubbatu jarjaraa fi jabaatu nama galchaa jedhe akkasii bar Oromoon wagguu dubbatu jarjaraa fi jabaatu nama galchaa jedhe durum jarjara qaba jarjara qaba jarjara sanammoo nutu sirreessaa fi malee sii miti tamam sii miti waan irra qabdu waan tokkollee hin qabdu yoo kiristaana taate kassasuu barbaadde kootu kassasi kiristaana jedhiti kootu kassasi yalla kassasi yoo ammoo muslima taate muslimni waa sirreessuudhaaf wal sirreessuudhaaf deema malee miidiyaa irratti baatanii nama tokko irratti mucaa reefu islaamummaa qabatee irratti hamilee isaa dha'uudhaaf jecha duuluun kuni ani wanna natti hin fakkaatu ani nama dhugaadhaaf deemu natti hin fakkaatu kun takka hinaaffaa taati hinaaffaa qalbii keessa sin guute akkamitti mucaan kun reefu islaamummaa qabatee namoota gurguddaa bira beekame sadarkaa majlisaatti sadarkaa ulamaa gurguddaatti sadarkaa biyyaatti beekame dhugaadha kun tola rabbiin namatti oolu tola rabbiin subhanahu wa ta'ala namatti oolu osoo ati teessu ati amma nam tokko sin beeku namnummaan tokko lafarratti namni si beeku hin jiru osoo si arge namni gurguddaan footoo si wajjin hin kaa'u si baqatee si biraa deema si akkana jirtu eegasanii mucaan kun lafaa ka'eetiin islaamummaa qabatee haganatti beekame sababa kanaaf jecha yoo itti naafte malee wanni biraadhaan jirtu takka tana lammaffaa takka wallaala keetiif situ wallaalaadhaaf namni beekaan ammoo silaa waan kan mucaan kun yoo dogongoreyyuu suuta jedhaniitiin abdii keenya wanni kun dogongora wanni kun sirrii miti jedhanii wal sirreessan nuti muslimaa bar osoo inni dhiifama gaafachuu barbaadeyyuu osoo inni dhiifama gaafachuu hin barbaanneyyuu ta'eeti nutu keessaan naqeeti wanni kun sirriidhaa miti jedhan kana ammoo gooneetiin jirra alhamdulillah rabbil alamin gooneetiin jirra isa kana kanarra dabartee ammoo tamaam kanarra dabartee ammoo ati muslima ta'a mucaa islaamummaa reefuu qabatee irratti duulu jechuun kuni qalbii kan keedha dhibee qabaachuu malee ani wanna natti hin fakkaatu nama quuqama amantaaf qabu natti hin fakkaatu wallahi nama quuqama amantaaf qabu natti hin fakkaatu ati yoo takka hinaaffasi keessa jira takka ammoo wallaalatu sitti jira malee namni waa beeku akkana hin godhatu yaa joo namni beeku muslima ta'aatiin xayyib mucaan kun keenya dogongore eenyutu itti hima nutu itti hima sirrii miti waan kana abdii keenya
وان براد هجدوتي اتفوفي لكن بكتنا سر متكجر النوي أنا مو جنيني جر أنا بير دبرتني أمو الرت دولا بنون أبدين أكنا مالي تأجر أكنا تجر بريد أبجتش إنه سينجر مجان هجيك أبدور اللي وصل سلام متن دوفين إندورا يو مجان هجيك أبا إسلام متن سندوفين دورا يو هجيك أبا أما اللي هجي مثلا إنجرا تجرا دورا اللي جل كابا اللي كارشي نوما كابا أما اللي كارشي مثلا إنجرا تجرا إسلام ما كيسة دوفين في جتش برين غورا ميفت كنا ميفت كل نيجو تمام إسلام ما دوفين جرا مين نمد بري كنا بويت اللينجو مجان دورا اللي هجتها هجتها بولا وأنا قد اندئتين هجتها بولا أما اللي هجي مثلا جبه فتاة هجتها بول وجرا مالي وان براتي ميت هجين إني أمو دبلتان هجت وان دعوة رد كان هجت أمو إني كوني وفي ساتي وان كأمس ساتي نوجد جدي كيمالي أكا كيسن كان وسو ميديا رتي تاينا ما ربسا ولينو مدن دابر لكن أمو إرجع إسلام ما تروفي إسلام ما كيسات أمباسادر توقع بجري تروجت شجر أكان هجت شو تجر إرجع هجت شجرات نمني هجت نجوفتا وان سري هجتا تمام وان سري هجتا نجوفتا قاف النجوفة لفاول كاسا قاف إني سري هجتي ججبيسا أكاسيتي ديمنا مالي أك إسن هجتن كانت تيمتي يا جماعة أك إسن هجتن كانت تيمتي يو أمو سيرت دي سودان غافي بنتيتيف مو غافي بنتيتيف دي بيان كنو بنتين وجوجي ونجراني أبدي رجاسا هذا سيرت نو دي ساجرن أبدي رجاسا سيرت دي سودان درا مسرتا يدا سيرت دي سو برباچس أبدي رجاسا هذا سيرت دheessuudhaan dura masarataa jedha ka arraba qajeelaa charchii ofii keessa dhaabbateetiin dubbate san seeratti dhiyeessuu barbaachisa. Masarataa raajii kan isin jettan san kana qabtee jiru san. Uffata musliimaatii bar uffata gaddaa jedhee kan arrabse kan uffata gaddaa kan ofirraa baasee dheeni bar. Akkasii bar. Uffata gaddaa kan ofirraa baasii jedhee kan dubbate bar masarataa yeeti. Maal inni maal seeraa oli moo maaf seeratti inni eessine xayyee? dura masarata yetu balleesse itti dhaqaati masarata yee mana hidhaa seensisaa kaati erga sanii kottaati abdii nu gaafadha isinitti kenni gaafsa masarata yeedhaa osoo ammoo seeratti hin dhiyaatin abdii dhiisiiti ati namni biraatu sasuma taati daa'imni xiqqaayyuu isinitti hin kennu abadan abdiin waa beekaatiif iyyuu dhiifama gaafadhu jennaan dhiifama gaafateemi masarata yee dhiifama sanuun gaafanne bar hagammaa waldaa keessa taa'eetiin bokkisu jira hagammaa waldaa keessa taa'ee wajji bokkisu jira. Nama guddaa ta'eetiin islaamummaa arrabsee bar waldaa keessa dhaabate. Islaamummaa arrabse. Eega islaamummaa arrabseetiin jedhe seeratti dhiyaachuu qaba. Dhiifama iyyuu gaafate dhiifama osoo gaafate xiqqoo siidhaa wayyaadha jennee bira dabarra. Dhiifama iyyuu gaafanne see islaamummaa arrabse. Eengadda gurbaan tokko gabbayee anuyyuu maxxanseetiin ture. Gurbaan tokko gabbayeetiin islaamummaa arrabseetiin ture. Quraanni kun wannaadha jedhee falfala jedhe. Falfala jedhee. Quraana kana arrabseetiin ture. Mucaa sana ammoo ijoollee achi jirtutu isin waan takka hin dubbanne ijoollee jala achi jirtutu jala bu'eeti mucaa san seeratti dhiyeesse malee. Asin dura kaffeyaaloon suni gaafa islaamummaa arrabsu amma hidhaa baay'eetiin jiraa miti isa maal godhe mee akkanumatti jiru. Urgeessatuu ijoo mucaan jedhama koobilii kan jedhamu mucaa amma ganama kana maxxanse tokko islaamummaa arrabsaatiin oolu. Maaf kanarra hin dubbatina duriyyaa kanarra. Tamaam. Maaf hin dubbatina ijoollee kana duriyyaa kanarra. Maal abdii raggaasaadha maal isin godhe? Hin ariifate baga ariifate. Ni hojjete baga hojjete. Tamaam. Amantii namaa tuqe takka amantii namaadhaa hin tuqne dogongorri takkattiin isarraa argamte isii tana ammoo dhiifama gaafadhu jennaan dhiifama gaafatee jira taani itti fufaa jechuudha. Wanni ni balleessa akka illee jiru amantii islaamaa lallabe. Amantii islaamaadha haa lallabu. Haa beeksisu. Tamaam. Haa baratulleedha haa beeksisulleedha. Ka barumsaa isin hin galchu ka maalillee isin hin galchu wanni tokko wanni isin ilaallatu tokko illee hin jiru. Wanni isin ilaallatu hin jiru. Yoo akka musliimaatitti hin deemna jettan ammoo abdii raggaasaadhaa nama isin jala dubbachuu diduudhaa miti nama isin irraa fagoodhaati miti itti bilbilaati akka rakkana jedhaati dubbii sirreessaati sirreessinee jira jedhaa deema akka nama sirna qabuutti. Sirreessaatii deema akka sanitti. Malee ummata kuffaaraa wajjin gabbaatanii abdii raggaasaadhaa akkana ta'e akkas ta'e yoo ka jettan taate gaafa san isintu
ufii keessanii rakkoon isinii jirtii isiniin jechuudhaaf. Tamaam. Ufii keessanii rakkoon isinii jirtii jechuudhaaf. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hunda keenya Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu haa qajeelchu. Warra karaa haqaa irratti jiraatu Rabbiin nu haa taasisu. Akkas. Akka pheenteedhaatti wanni an dhaamu akka waliigalaatitti wanni an dhaamu akka muslimaatitti nuti karaan deemuu qabnu karaa ifa galaa amantii islaamaa lallabuu qabna. Keessattuu miidiyaa irratti of eeggannoodhaan deemuun barbaachisaadha waan jedhu sirriidha. Akka kiristaanaatitti baalagee waa arrabsitu ka amantii arrabsitu eessa keessa baay'atti natti himami adaraa keessa. Baalageen amantii arrabsitu ka yeroo hunda amantii irratti afaan ofii haqattu eessa keessatti irra baay'atti? Muslima keessa baay'atti. Nama muslimaatu waa arrabsaa. Muslima keessa baay'atti natti hima. Muslimni Yesuus jechaatiin nama arrabsaatiin oola waaqa kiristaanii waaqa isaatiin oola yoo guddate bar nama jedhaa bar. Nama jedheetiin beeksise malee muslimni amma innummaallee wagguu dubbatu nama jedheetiin beeksise malee waan biraatii miti. Eessa keessa baay'atti ijoollee muslimatu arrabsaa nama? Muslimaa miti bar kan arrabsu. Kan durriyyeen hundi gabbaatee irratti afaan haqattu islaamummaadha. Tokko lamaa miti kun yeroo hundumaayi. Muhammad jettee maqaa nabiyyi kabajamaadhaa ol fuuteetiin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad maqaa nabi Muhammad alayhi salatu wasalam fuuteetiin ka gadi buuftu eenyudha? Ijoollee kiristaanaati baay'inaan. TikTok irra dhaqaati ilaala akkaataa jirri itti arrabsan. Facebook irratti koottaati ilaala akkaataa isaan itti arrabsan akkaataa islaamummaa itti arrabsan. Kun yeroo takka lama miti yeroo hunduma. Tama yeroo hunduma kun. Kanayyuu osoo hin dubbanne ati dhuftee abdii raggaasaa kana godhee hojjette ati dhibeetu si keessa jira malee nama dhugaadhaaf deemuun fakkaatu. Dhaabbadhaa of ilaala. Dhaabbadhaati of ilaala.